Kilaba Sakabiin deeggartu. Kilabni Ispeer Real Madrid waggaatti doolaara biliyoona tokko buufachuudhaan kilaba jalqabaa ta'uu jaarmiyaan Diloot jedhamu gabaasee jira. Akkaataa Diloot waggaatti baasuun Real Madrid bara dorgommii 2023-2024 bu'aa yuuroo biliyoona 1.05 argatee jira. Real Madrid bara dorgommii darbee waancaa Champions League fi La Liga Spain nyaatee jira. Kilabni England Manchester Cityin yuuroo miliyoona 708 buufachuudhaan sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Sitiin waggoota arfan darban walitti aansuun waancaa Premier League England nyaateera. Waancaa addunyaa kilabootaaf waancaa Super Cup Awurooppaas fudhatee jira. Bu'aa yuuroo miliyoona 681 argachuun kan itti aanu PSG yoo ta'u, Tiansee yuuroo miliyoona 651 argachuudhaan Manchester Unitedidha. Bayern Munich yuuroo miliyoona 646 buufachuun sadarkaa shanaffaa qabatee jira. Bara dorgommii 2011 booda yeroo jalqabaaf gara dorgommiiwwan waancaa Awurooppaatti kan deebi'e Aston Villaan kilaboota bu'aa guddaa buufatan jedhaman 20 keessa galuu danda'ee jira. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Newcastle fi West Ham dabalate walumaa galatti kilaboonni Premier League England 9 kilaboota bu'aa guddaa buufatan jedhaman 20 keessa galanii jiru. Brighton seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf liigii Awurooppaa irratti hirmaachuu hordofe sadarkaa 21ffaa qabatee jira. Crystal Palace, Everton, Fulham fi Wolves sadarkaa 26ffaa hanga 29ffaa qabatanii jiru. Kilaboonni tokko hanga 20 keessa galan galiin waggaa isaanii dhibbentaa ja'an dabaluun waliigalatti doolaara biliyoona 9.7 ga'ee jira. Kilabni beekamaan Ispeer Real Madrid dirreessaa Bernaaboo jedhamu haaressuun galiin isaa kan bara achi aanurra daran dabalee jira. Madrid dirree kubbaa miilaa kanarraa yuuroo miliyoona 210 argatee jira. Faallaa kanaan Baarseloonaan ammoo galiin dirree kubbaa miilaa isaa Kaampinurraa argatu gadi bu'ee jira. Sababa kanatti sadarkaa arfaffaarraa gara ja'affaatti gadi bu'ee jira.